Dura dursoo lola gartee ammaan tana banamee jiru kanarraa keessaafuu gartee karaa biyyootan Arabaatti akkasumasan kan deemaa jirus Iraanii fi Israa'el jidduu itti aansuudhaan waan Raashaan dubbachaa jirtuu fi godhuudhaaf deemtu. Akkasumasanitti Ameerikaanis gamasiitiin oduulee adda addaa baasaa jirti. Sanirraayis ni dubbanna. Gama tokkoon manguddoo ergaa jirti. Gama tokkoon ammoo waan Iraan gootu kanas gartee teenyee laalleeti murtii teenye gartee dabarsinaa jaaniiti yeroo ammaan tanaa haalata Iraan waan Ameerikaan irratti hojjette san deebii itti deebistu daawwataa jiran. Kan hundarraa ni haasofnaa sheer godhaa walii daddabarsaa laayikii godhaa koomentii inumaatu gartee bikkarraa nu daawwachaa jirtanis mana keessa barreessaa. Eessarraa kan nu daawwachaa jirtan harka keessaniin taap godhaa. Harka keessaniin taap godhaa. Oomaanis keessa jirti jechuudhaan dhagaa jira. Oomaanis rabshaa ammaan tana keessa jirti. Biyyoottan hedduudha. Innaawaa Iraaqis, Iraaq, Omaan, Qataar, Bahareen biyya hedduudha gartee tan Iraan itti xiyyeeffattee jirtu. Biyyoottan hedduudha. Barreessaa isarraa nu daawwachaa jirtan mee nu hima. Ali dhiisii kanurraa Israa'el hin jirtu. Israa'el warri Israa'elu biyya keessaa ba'aa jira. Guutuun isaanii biyya san qullaa godhu jiran. Dhiyaadhaa hundi keessanuu. Dhiiroo warri karaa Dubaayoo misaalli wayi dhufe Dubaayis ni dhoyne jechaa turanii. Kaampii Ameerikaa ta Dubaay jirtu. Takkaa'uu United Arab Emirates keessa kaampii Ameerikaa ta jirtu. Akkasimi. Okay, ni eegalla. Dura dursoo maappii duuba gartan kana qaceelloon laala. Bikki gartee daatii irra godhan kuni haleellaa Iraan Israa'el irratti goote. Israa'el biitti san ifiifuu xiqqoo takka yoo xiqqaatte gartee biyya Iraan yoo walitti madaalan taate Israa'el harka dhibbarraa toora gartee harka torbaa harka gartee 8 fa'aa fakkaatti. Hedduu xiqqoodha. Garuu misaa'ila hedduu gartee karaa Iraan achi erguu isaanii takkaa'ummoo karaa immoo saabotaaji takkaa'ummoo ummata gartee basaasota biyya san keessa naquudhaan diroonii fi waan adda addaatiin lafarraan gartee boombii makiinatti hidhuudhaan akkanumatti jeneraalota bikka isaan galan dhaqanii ajjeesuudhaan mootummaa Iraan tana garagalchuu barbaadanii turan. Garuu tooftaan isaanii san bikka hin geenyeef hin taaneef ammaan tana mootummaan Iraan ummata gartee basaasota Israa'el fi Ameerikaan Iraan keessa hiixee akkasitti diroonii fi makiinatti boombii hidhuudhaan nama gataa turan san irra hedduu isaanii warra lubbuudhaan hafee jiru jechuudha. Warra lubbuudhaan hafee jiru bikka isaan jiranitti dhaqanii qaqqabaa jiran. Inumaatu cinaa isaanii miidiyaa irratti baasaniiti akka gartee nama isaan ergee fi waan isaan godhaa jiran ifatti akka dubbatan. Ammaas eege ifa dubbatan booda
warreen isaa wajjin jiranis akka himaniif bikka isaan itti dhokatanii lafa jala gartee bikka isaan safe house takka immoo kaampii godhatanii itti irraa hojjechaa turan san barbaadaniiti baasaa jiran. Akkasuma sanitti gartee yeroo amma dura torban dabre keessa ummata biyya Hindiidhaati hedduu qaqqabaa turan. Garuu amma warreen gartee biyya Ingilizii fi Faransii akkasuma san ummata gartee warra biyya Speenis qaqqabaa jiran. Jarreen kun hundinuu karaa gartee adda addaatiin biyya Iraan keessa seenan, cinaanis gartee karaa turistiitiin seenan, kaanis ammoo karaa gartee bulaagara warra gartee TV YouTube gubbaarratti chaanaalota qaqqabu kana fakkaataniiti seenaa turan. Jarreen kana hunda Iraan bikka isaan jiranitti dheeyxee qaqqabaa jirti meeshaalee adda addaati wajjin. Kuni seenaa akka malee jabduudhaati. Gama kaaniin Israel ammallee samiirraan xayyaaraan dhuftee Iraan dha'uu hin dandeenye. Wanni isin godhaa jirtu biyyootan biraatirraa biyya akka gartee Siiriyaa biyya akka gartee Iraaq faarraayi akkasitti gartee misaayiliin achi fageessanii dha'uu jiran jechuudha xayyaararraa. Wanni kuni ammallee gartee akka isaan barbaadanitti biyya guddoo tana Iraan akka malee waan guddoo taateef jecha waan gartee Iraan tana itti dadhabsiisan takkaawu Iraan itti kuftee takkaawu daddaftee gartee nagee uumuu barbaannaati ceasefire goone takkaawu negotiation goone jettee akka isin karaa gartee negotiationatti as deebituu barbaadan. Sanuu haalaata amma deemaa jiru kanaan karaan san ka dhufu hin fakkaattu. Gama kaaniin mootummoonni akka Chaayinaatii fi Raashaadhaa keessaafuu Chaayinaan markaboota isaanii gurguddaa markaboota lolaa kan information technologyidhaan deemu jechuudha. Kabasaasaa gurguddaa karaa gartee Iraan kana as dhiheessaniiti hoggaa misaayiloonni Israa'elirraa dhawamee samii keessa ol ka'u. Dhawamuu isaatii fi yoom akkam gartee karaa kam akka dhufuu fi bikka kam akka dha'uudhaaf taa'u tilmaamaan ummata Iraanitti himan, waraanota Iraanitti himan. Hogguusan waraanonni Iraan ummata gartee karaa san jiruu fi meeshaaleen yoo naannoo san jiraatte daddafaniiti baasaa jiran. Akka gartee misaayilli dhufu kuni bikka qullaa dha'u. Takka immoo meeshaalee takkaan lubbuu namaatillee odoo hedduun balleessine. Tanaafi lakkoofsi namaa irra hedduun ammaan tana gartee hedduu dhageeffamaa hin jiru namni dhumaa jiru. Yoo kam ta'e gartee bikka takkatti nama lama bikka takkatti nama shan waan akkanaatu dhageeffamaa jira. Kuni mootummaan Chaayinaadhaa hammam takka akka Iraan gargaaraa jirtu garsiisaa jira. Taaptaap godhaa isiniif galaa moonni namaa jiru. Taaptaap godhaa. Gama kaaniin mootummaan Ameerikaatii fi warri Ingiliz, Firaansii fi Jarmaniis akkasumatti markaboota isaaniitiin warra Israa'el kana gargaaraa jiran. Teknoolojii isaanii itti fayyadamanii hogguu gartee warri Iraan misaayiloota isaanii gartee gadhiisan akkasitti gartee bikka inni irraa keessanii fi akkamitti gartee akka deemaa dhufu karaa inni irra deemaa dhufu kana hunda warra Israa'el kanatti himaa jiran. Garuu immoo warri Israa'el yeroo ammaan tana misaayil baatiriin isaanii warri gartee misaayila dhorku kuni rasaasota waan fixachaa jiruuf jecha akka duraanii sanitti buusaa hin jiru takka dhawaa hin jiru samiirra dhawaa hin jiru. Saniifuu Israa'el Iraan bikka barbaaddee dhawuu jirti jechuudha. Kana qofallee otoo hin taane dhawichi gartee Iraan Israa'el irratti oofaa jirtu kuni ummata Israa'el akka jirutti Israa'el keessaa baqachiisaa jira. Kana jechuun ikonomii Israa'el akka jirutti gartee duraa diiguu jiran. Takkasani. Talammadaa maasis biildingileen gartee dhadhawamaa jirtu tuni tan daddafanii ammaan tana tolchan ta'uu hin dandeessu. Ammaasis biildingileen gurguddoon tuni yoo tara takka gartee dhawamte haareetti deemanii tolchuudhaaf hedduu rakkisaa ta'a. Saniifuu guutumaa guututti Israa'el laamsheessaa jiranii jechuudha.
ammaas wanni Iiraan barbaaddu waanuma kanaati. Guutuutti biyya san laamsheessu akka gartee isaan ummanni isaanii duraanuu gartee ummata akka malee sodaatu akka malee rifatu biitti isaan keessa jiran san gartee biyya isaaniitii miti irra hedduu isaanii biyya alaatirraa dhufan. Biyya ka gartee akka Jarmanii irraa dhufan, biyya ka Firaans irraa dhufan, Ameerikaa irraa dhufan, Raashiyaa irraa dhufan. Kana hundarraa achi galaa jiran. Ummanni kuni biyyootan gartee adda addaa kana hundarraa jiruu qaban, manneen qaban. Saniifuu gartee amma biyya Israa'el tanarraa deemanii biyyootan sanitti deebi'aa jiranii jechuudha. Amma mootummaan Ameerikaadhaa yoo xiqqaattee markaboota gurguddaa gartee kan namaan deemu kana geessanii nama gartee achirraa fe'anii karaa Ameerikaadhaa fidaa jiran. Akkasuma sanitti xayyaarotaas erganii namni gartee akka dhufu godhaa jiran. Garuu immoo mootummaan Iraan eerpoortiilee isaanii gurguddoo tana dhawaa waan jiraniif jecha eerpoortiin Israa'elis duraa laamshaawaa jirti. Raanweeyin isaanii badaa jira. Saniifuu namni achirraa bahuun akka malee rakkisaa tahaa jira. Kanuma hojii wal qabatee eega gartee Ameerikaan Iraan dhooyte booda sanuun maasis wanni Ameerikaan goote san akkuma gartee irraa haasawaa turre sanitti fakkeenya Ameerikaan gartee simboolikiidha wanni isin goote. Dhugatti gartee Iraan dhawuu hin barbaaddu Ameerikaan. Lolli kuni lola Israa'el. Ameerikaan immoo dirqiidhaanii warri gartee Ameerikaa kontrool godhu takkaa immoo mootummaa Ameerikaa tana gartee bikka hedduu keessa jiru dhiibu jiran Ameerikaan akka lola kana seentu. Pirezidaantiin Ameerikaa lola kana seenuu hin barbaadu. Garuu immoo waan dhiibbaa karaa miidiyaatii fi karaa adda addaatiin isarra godhaa jiran keessaafuu Donald Trump Ameerikaa irra odoo inni aangoo qabu Iraan nikulara jaarrattee jecha ja'an kana gartee hin barbaadu. Maaliif namni gartee seenaa Ameerikaa fi Iraan hedduu beeku keessaafuu gartee bara 1980 keessa takkaa'uu yeroo gaafa Jimmy Carter Ameerikaa tana bulchaa ture san there is America and the Iranian crisis jedhaniiniti gaafa gartee Ameerikaa fi Iraan wal lolanii akkasitti sababa gartee poolitikaa irratti diplomaatotaa fi barattoonni Ameerikaadhaa hedduutu biyya sanii qabame. Hoggaa qabaman gaa crisis an keessatti gartee Jimmy Carter kana akkana gartee nama dadhabaatti inni immoo negotiation godheeti jarri san akka bikka san irraa bahu godhee ture. Ilaa arraan tanaa Ameerikaa keessatti Jimmy Carter akka gartee pirezidaantii dadhabaatti warri miidiyaan Israa'elii fi warri gartee Ameerikaa kun hundinuu maqaasaa balleessaa turan amata dheeraa. Saniifuu pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Jimmy Carter lamadaa ta'uu hin barbaadu. Sanii fi amma gartee warruma kana ofirraa qabbaneessuuf jecha deemee bikka nikularaa sadii ammaasis bikka nikularaa sadii qullaa ta gartee nikularri keessa hin jirre takkaa immoo wanni teknoolojii nikularaa sana itti hojjetan keessa hin jirre ta warri Iraan duruun keessaa baasanii jiran akkumaan oduu biraa keessatti isin himaa ture mee isiniin garsiisaa. Bikka kana gartee amma oduu tanarratti amma yoo laaltan Ameerikaan if dura itti himte Iraan bikka nikularaa kana dha'uuf deemna daddafaatii waan achi keessa jiru baafadhaadhaa jaaniiti if dura itti himan. Oduun tuni karaa kamiin baati? Karaa dippiloomaatotaatiin baati. Warra oduu tana quba qabu jechuudha. Amma lolli kun gartee akka agarsiisa ta'e isinii galeeme agarsiisa warra gartee shawii hojjechaa jiran. Namni gartee dhugaadhaan wal dha'uuf deemu isin dha'uu deemna jee walitti ni hima durso walitti ni himu. Ammaasis meeshaalee teessan hunda achi keessaa baafadhaadhaa jaanii itti ni himanii itti ni himan. So dhawichi Ameerikaadhaa san dhawicha dhugaatii mitii jechuudha. Dhawicha gartee akka gartee warri miidiyaadhaatii fi akkasuma san cinaan deeggartoonni Donald Trump amma harkaa qabu akka inni gartee pirezidaantii dadhabaa yaanii isa kana maqaatti hin baafnee fi deemee Iraan dhawe. Ammoo ammallee gartee warri dhugaadhaan isa deeggaru Iraan dha'uusaa kana akka malee irraa jibbaa jiran.
Kanaaf jecha gartee Iiraan Ameerikaan waan nu dhooyteef jecha nuti kaampiilee Ameerikaadhaa kan naannoo keenya jiru ni dhooynaa jedhanii amma dura dubbatanii jiran. Odoo Ameerikaan hin dhawin dura dubbatanii jiran. Saniifuu guyyaa irraan tanaa gartee wanni Iiraan godhaa jirtu. Kaampii Ameerikaa guddoo tan gartee Middle East keessa jirtu Qataar keessa jirti. Dohaa. Kaampii tana dura dursoo achitti gartee misaayiloota hedduu erganiiti dha'uudhaaf tattaafatanii turan. Tana ammas qacollo beeka. Iiraan Qataar waan misaayila gartee itti firraa eeyduun akka qabdu ni beeyti. Saniifuu taaktikuma gartee Israa'el irratti itti fayyadamaa turan. Dura dursoo misaayiloota dudullacha. Kan gartee baatiriin wanni gartee misaayila eeguu kuni itti firraa eeguudhaaf rasaasa itti fixatu. San itti ol ergan. Sani gartee Iiraan amma karaa Doohaadhaas ergitee jirti. Misaayilonni dillisan kan gartee silaa bikka dha'u qofa odoo hin taane kan gartee waan meeshaan misaayila eegu kuni rasaasa itti fixatu akka inni itti dadhabu. Viidiyoolee tokko tokko gartee yoo halaaltan taate inumaatu misaayilonni wanni gartee misaayila dha'u kan Qataar kuni ifiifuu gartee ol ka'eetuma lafa gaddeebi'ee fa'aa lafa dhadhawaa jira. Odoo samitti ol hin bahin cinaansaa samitti ol ba'ee jira. Cinaan ammoo odoo bikka hin gahin gartee gaddeebi'ee akka gartee fashalaa jira jechuudha. Kuni taaktika Iiraan ammallee itti fayyadamaa jirtu. Kanuma keessa Iiraan waan kana ammaas hogguu gootu warreen isii wajjin istiraatiijikilii gartee bikka takka irra jiran biyyootan akka Raashaa, biyyootan akka Chaayinaa jara kanaa wajjin marii gooteeti. Kana quba qabaadhaa. Amma gaa wanni takka tan yaadachuu qabdan lola Israa'eliitu dura dursoo Iiraan deemi. Warri gartee waan kana yaadatamee mana keessa barreessa. Dura dursoo Israa'eliitu dura Iiraan deemi akka akkas ta'e nima beektan. Ni yaadattaniimi? Iiraan dura Israa'el hin dhooyne. Israa'eliitu dura Iiraan dhawe akkasimi? Ni yaadattan. Okay. Eega gartee akkasii yaadattan taate galgala kana biyyootan yoo xiqqaatan biyyootan Arabaa akka jiranitti biyyootan gartee akka Bahrain, Kuwait, Oman, Qataar, United Arab Emirates, Egypt, Lebanon, inumaa Palestine illeen West Bankiin tuni gartee jarreen kun hundinuu Iiraan akka balaaleeffatan Iiraan gartee misaayila siidhaa karaa Qataar erguu irratti akka balaaleeffatan ibsa baasanii jiran. Wanni tun maal isin garsiifti? Saudi Arabia illee Saudi Arabia illee Saudi Arabiyaanis keessa jirti. Wanni kuni maal isin garsiisa? Yaadaddaa qaceellotti. Taap godhaa harka keessaniin na dhageeffachaa tuma taap godhaa sheer godhaa. Sheer godhaa nama 20 30 40 50 sheer godhaa. Sheer godhuun nama dhibu wanta kana irratti. Sheer godhaa. Biitti Israa'el hogguu gartee Iiraan deemtee dhooyte. Biyyootan Arabaa kun eessa turan? Tana gaafiin gartee eessa turan? Maaliif hin balaaleeffatin hogguu Israa'el deemtee Iiraan dhooytu? Garuu arra gartee hogguu Iiraan deemtee Qataar dhooytu. Hundi isaanii gartee akka nama wal mari'atetti bikka takka beeksisa isaanii baasanii jiran. Wanni kuni nama dhageeffamuu qaba. Hundi isaaniitu akka gartee deeggartuu Israa'elii isiniin jechaatiin ture amma dura. Jarri kun hundinuu deeggartoota Israa'el. Deeggartoota Israa'elii fi Ameerikaadhaati. Akkana beeka. Biyyootan Islaamaa maqaadhaaniif hin jaan malee hundi isaanii gartee deeggartoota Israa'el. Ammaasis
jaruma kana jarri kun guutuun isaaniitu mootummaan Iiraan akka garagaltuu barbaadan. Kana isinii himeetiin jiraansa. Mootummaan Iiraan akka garagaltuu jarri kun hundinuu ni barbaadan. Ni sodaatan. Biyyootan gartee akka Bahareen, biyyootan akka gartee Kuwait, biyyootan akka gartee Oman, biyyootan kana keessa ummanni shiyaadhaa hedduutu jira. Kana beeka. Mootummaa tana garagalchanii influensii godhanii jaaniitti sodaatan. Saniifuu Iiraan isaaniif diina. Tanaafi takkitti gartee Iiraan misaayilota karaa Qataar ergite kanaaf hundi isaanii gartee bikka takkatti gabbahanii ibsa baasaa jiran. Maaliif yeroo Israa'el akkasitti ummata Falastiin tumtu jarri kun gabbahanii ibsan baasin? Tokkaan isaaniitu ibsa baasurra hin turre. Maaliif hin godhin? Hamma gartee Israa'el deemtee Iiraan dhoytu kana amma lolli Iraanii fi Israa'el jidduudha torbaan lamaaf deema. Maaliif caljaanii tattaa'aa jiran torbaan lama guutuu? Inumaatu Iiraan kophaa siidhaatti gartee akkanatti Israa'el hafuuratti kutuu sii kana. Kana gaaguun isiniin jiru miidiyaalee Ameerikaa yoo laaltan akkuma gartee Israa'el moo jirtutti isinitti himaa jira. Tana beeka. Miidiyaalee biyya Ingiliz, BBC akkasumas miidiyaalee biyya Faransee kanallee yoo laaltan akka gartee Israa'el moohaa jirtu akkasitti isinitti himaa jiran. Kuni soba. Soba adii. Israa'el akkamiin moohaa jirti? Yeroo takka niin arka koomentii keessatti illee warra barreessu. Israa'elitu moohaa jira faa warri jiru. Warri akkasiisan warra CNN isaa meeqa jala taa'ee ilaalu. Warra gartee BBC jala taa'ee ilaalaa oolu. Dhugaa jirtu isinitti himan. Iiraan ammaan tana biyya san guutuu siidhaa gartee cufuudha jirti. Israa'el waan jaaniin shaddaan godhu jirti. Guutuutti warri bizinasa biyya sanii gaggeessu keessaa yaa'aa jira. Ummanni biyya san keessaa ikonomii olii gad oofu keessaa yaa'aa jira. Ammaasis ummanni kun gartee hundi isaanii Iiraan misaa'ila tokko yoo argite saayiran gartee wanni sagalee gadhiisaa miti. Achi booda hundi isaanii waan itti jiran dhiisanii caanii karaa goda seenan akka hantuutaatti goda seenan. Goda seenanii goda keessa tatta'an. Kunuu dalagaa nama dhorka. Akkamiin nagayaan namni jiraachuu danda'a? Jiraachuu hin danda'u jechuudha. Iiraan guutuutti dhuftee waraanan lafan neexee miilaan Israa'el wanta godhuun irra hin jiru. Misaayiluma tokko itti ergu jirti amma. Arraan tana marsaa 22 guyyaa arraan tana kana dhawaa turanii marsaa 3 godhanii turan arraan tanatti marsaa 22 godhaa jiran jechuudha. Akka malee jabeessanii. Taaptaap godha harka keessaniin. Taaptaap godha. Amma gama gartee Iiraan inumaatu guyyaa irraan tanaa foreign ministerii Iiraan deemeeti gartee Maaskoo dhaqee ture. Pirezidaantii Raashaa bira. Akkuma gartan kanatti ministertichi haajaa alaa biyya Iiraan Maaskoo dhaqeeti Raashaa dhaqee akkasitti pirezidaantii Raashaatii wajjin marii guddoo godhanii jiran. Quba qabaadhaa. Marii guddoon isaan arraan tana godhanii jiran kun maali? Takka istiraatejii lola kanaa karaa fuulduraa irra mari'achuudha. Takka sani karaa fuulduraa ilaa ammaan tanaa waan kana gaggeessanii jiran. Isteepiin itti aantu lolli kun karam deemaa irra mari'achaa jiran. Kana beekaa. Takka sani. Lamada ergaa gartee Ayatullah Ali Khamenei irraa fidee dhufe ministertichi haajaa alaa pirezidaantii Raashaatti xalayaa gartee Ayatullaan barreesse isaaf fidee dhufe.
Kana keessa mistira gartee nuti hin beekneetu jira. Waan gartee isaan lameen kun afaanii waliin haasa'u malee mistira jabaatu jira. Mistirri kuni yeroo gabaabduu keessatti ifa ba'a. Yoo xiqqaatte torbaan tokko torbaan lama keessatti amma yeroon tun yeroo lolaa waan taateef jecha ifatti as ba'a. Ammaasis kana qofallee odoon taane pirezidantiin Raashaadhaa ifa baheeti lola Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irra godhaa jiran kana guutuutti balaaleffatee jira. Kana beeka. Guutuutti balaaleffachuunsaa akka malee jabduudha. Gama kaaniin Raashaan Ameerikaa wajjin gartee walii galtee adda addaa irratti waliin haasawaa jiran karaa dippiloomaasiitti. Ila ammaan tanaa gartee jidduu Baayiden aangoorra ture san Raashaa fi Ameerikaa waliin haasawaa hin jiran. Trump immoo san jijjiiruu barbaada. Saniifuu Raashaan karaa tokkoon Ameerikaas aarsuun feetu waan gartee marii lafarratti gartee waliin haasawaa jiraniif jecha gama kaaniin Iraan ammoo akka goddaamtuu hin barbaaddu. Iraan akka rakkattuu hin barbaaddu. Raashaan gama lachuutu irraa gartee amma yoo kan filattu yoo taate dhugatti gartee Iraan irra filatti. Garuu immoo poolitikaa gartee ammaan tanaa kana taphachuudhaaf gama lachuutu gama kaaniin gartee manguddoo taateeti amma torbaan kana keessa pirezidantiin Raashaadhaa pirezidantii Ameerikaadhaa isaas bilbilaan dubbisee jira. Akkasumas Prime Minister Israelis bilbilaan dubbisee jira. Haalata gartee lola kana itti dhaabanii fi haalata gartee nageenyi biyyootan sadeen kan jidduutti ba'uu danda'u irratti marii godhanii jiran. Marii san sadarkaa itti aantu ammaan tana warra Iraan wajjin waan gartee President Putin jaraa wajji haasawee fi waan irratti jaraa wajji walii gale gama Iraanitti himaa jechuu ammaan tana. Warri Iraanis waan barbaadan gartee kana keessa itti himan. Kanaani gartee sadarkaa itti aantutti mariin tuni qaceeltii jechuudha. Kana keessa wanni jiru wanni gartee Israa'elii fi Ameerikaan barbaaddu takka Iraan guutuutti waa'ee gartee niikuleraa kana takkaawwan niikuleer teknoolojii kana akka dhabduu barbaadan akka dhiiftuu barbaadan takka sani. Lama dammaasis misaayilota isaanii gurguddaa kan gartee bikka barbaadan itti dhawan kana keessaafuu misaayilota haaree kana Iraan guutuutti akka barbadeessu takka akka isaanii kannitu barbaadan irraa fuudhuu barbaadan. Sadaffaa maasis isaan gartee albuudota Iraan akka gartee irraa fudhatan takka immoo itti hirmaatan daldalaaf san barbaadan. Gaaffiileen lameen duraatuni Iraaniif fudhataman qabdu akkasumas Raashaadhaafis fudhataman qabdu. Raashaanis sana hayyaman kannitu haayan jettuun inumaatu tan dubbii Raashaadhaa namtichi gartee duraan pirezidantii ture akkaan gartee guyyaa kana oduu keessatti isin himaa ture san Dimitri Medvedev kajaaniin kan ammaan tana gartee ol aanaa security Raashaadhaa itti aanaa ta'ee gaggeessaa jiru jechuudha. Xiqqoo malee gartee Putin jalaa inni bikkuma lama sadii kana jira irraa fagoodhaa miti Putin irraa. Akka inni haasawetti guyyaa kaleedhaa Raashaa fi biyyootan biraa laal Raashaa biran jenna Raashaadhaa fi biyyootan biraa Iraaniif boombii niikuleraa tana takka immoo niikuleer warhead tan gartee rasaasa niikuleraa kan misaa'ila gubbaarratti hiitee gartee bikka feeteen dhoytu. San yoo isaan barbaadan kannuufiif qophiidhaa je'eeti dubbatee jira. Waan kanarratti pirezidantiin Ameerikaadhaatilleen haalata gartee inni itti dhiheessee fi waan kana gartee karaa Tiwiitara karaa sooshaal miidiyaa isaa irratti gartee irraa dubbate oduu keessatti illee isinii himaatiin ture. Hedduu nama hubachiisa akka inni irraa itti dubbate sanitti. Garuu Raashaan dilasanii Iraan tanaa wajjin walitti jabeenya qabdi. Tanaafi Chaayinaanis markaboota isaanii lolaa gurguddaa bahara gartee Gulf Streamii gartee karaa Iraanitti as dhiyeessanii achi akka gartee basaasaatti Iraaniif hojjechaa jiran. Lolli kun karaa san irra jira jechuudha.
amma gaa karaa gartee Qataaritti ogguu as garagallu karaa Qataaritti ogguu as garagallu Qataaris guyyaa eega gartee misaayiloonni adda addaa karaa isaaniitti karaa biyya isaanii as buqqee booda nutis hamma dandeenyutti firraa dhorkuudhaaf qophiidhaa yaanii dubbachaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun Qataar amma misaayiloota fuutee isinis karaa Iraaq karaa Iraan achi erguuf deemti moo xayyaaraan dha'uu barbaaddi? Beeka biyyoottan Arabaa kuni yeruma gabaabduu dura biyya Yaman xiqqoo san gartee tan biyya Yaman tan miskiina biyya miskiina jaamtee beekamtu san biyyatti Arabaa tuni gartee 3 fi 4 itti wal taatee biyya Arabaa tana cabsuu hin dandeenye. Biyya Arabaa tana firraa biyya Yaman tana firraa dhorkuu hin dandeenye. Amma duba Qataar karaa lolaatti achi gargaluu barbaaddi. Waan gartee Iraan nurra goote kana deebisuu fi qabnaa jechaa jiran. Yoo xayyaarri Ameerikaadhaa achi ka'ee isaan dha'u taate daranuu Iraan deebistiif. Iraaniif ammas jeneraaltichi waraana guddaadhaa gartee akka inni jeetti nuti Israa'el tafagoo jirtu san dha'uurra kaampiilee Ameerikaa tan gartee nuun shirjettee jirtu tana dha'uutu nurra wayyaadhaa jee dubbatee ture. Dhuga baanaa beeka kaampiileen Ameerikaa tuni Iraaniin shirjettee jirti. Iraaniin karaa hundaan san dha'uutu nurra wayyaadhaa hogguu jiru. Dhugaa isaaniif dha'uutu isaanitti irra dhiyoodha. Ammaasis misaayiliin dha'anii wanni gartee isaan lubbuu namaatiif kana itti rakkisaniif hin jirtu. Dubagaa hoggaa gartee Qataararraan tana nutis Iraaniif deebisuu qabna hogguu jettu lola kanatti ida'amuusiiti garsiisaa jirti. Akkuma Ameerikaan amma lola kanatti idaamtee jirtu. Inumaatu gartee Ameerikaan gama kaaniin lola kana keessaa baanee jirra jechuu jirti. Haa taatu malee Iraan arra gartee bikka kaampii waraanota Ameerikaadhaa kan Qataar keessa jiru kana hogguu dhooytu. Ammas gartee wanni takka tan ifa taatee jirtu Ameerikaan kaampii san guutuu namacha keessa jiru duruu baaftee turte. Namaa fi meeshaalee kaampii san keessa jirtu achi keessaa baaftee turte. Saniifuu yoo gartee misaayil Iraan kun achirratti illee qabuu taate biildingumaa fi bikka takka barbadeessa malee nama achi keessa jiruu fi meeshaalee gurguddoo gartee bikka san jirtu barbadeessuudhaaf hin danda'u takkaa'u duraa baasanii jiran. Kana kan godhan yoo xiqqaattee Ameerikaan torban tokko duraas baasanii turan ammaasis guyyaa muraasa duraas waan hafellee baasaa turan. Saatalaayitiin adda addaa hogguu garsiiftu kaampiin bikkuma gartee mana jireenyaatiif waan adda addaatu jira malee meeshaalee fi xayyaaronni gurguddaan gartee duraan kaampii san keessa jiru irra hedduun isaa achi keessaa bahanii jiran. San gartee karaa lola kanaatiin hammam takka gartee amma lolli amma sa'aa tanallee gartee duraan Iraan galgala dhooyti ammaan tan inumaatu guyyaadhaas itti hidhatee dhawaa jirti. Keessaafuu gartee amma Israa'el fa'aa galgala kanaas dha'uudhaaf akka deemtu oduuleen adda addaa duruu baatee jirti. Amma gama kaaniin warri Israa'el Iraan dhawanii jiran guyyaa kana bikka hedduu dhawanii jiran. Bikka isaan dhawan keessaa duroonnan isaanii gurguddaanis duraa qaqqabamaa jira. Kaanis duraa buusaa jiran. Akkasumas magaalaa Teheraan magaalaa guddoo Israa'el tana bikka gartee mana hidhaa kan gartee uummanni keessa jiru manatti itti hidhamee jiru achi dhawanii nama hedduu gartee bikka san keessatti akka fixan miidiyaaleen Iraan gabaasaa jira. Iraan Israa'el gartee mana hidhaadhaa wanni isin dha'uu barbaaddeef guddoon akka odeessanitti ummata gartee mootummaan duraan gartee hiitee mana hidhaadhaa keessa warra keessaafuu gartee ummata poolitikaadhaa kanaan gartee ajjeesuudhaan ummata biyyattiidhaa garagalchuu itti gartee mootummatti garagalchuu barbaadaniiti wanni isaan kana godhaniif. Hogguu akkana godhan akkuma gartee gartanitti inumaatu ummanni Iraan
gama gartee mootummaa isaaniitti as dhiyaachaa mootummaa deeggaraa jira malee gama Israa'el deeggaruutti gartee mootummaa Israa'el bira ummata dhaabbatee gartee akka gartee dura irratti eegusee lolli dura eegalamu san mootummaa balaaleeffatu wanni takkallee nu hin jirtu yeroo ammaan tanaa inumaatu ummanni akka jirutti warra Israa'el tana akka malee jibbu guutumattuu warri Iraan kun warri Israa'el xiqqoo jajjaalatu ni jira Ameerikaa jajjaalatu ni jira san bikkayyuma jira garuu immoo irra hoddomminaan warra gartee Israa'el akka malee jibbuutu irra hedduu saniifi gartee mootummaa isaanii akka malee deeggaraa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Okay. Qabxii itti aantu dabarra. Qabxiin itti aantu tanaatanii jidduu obboleeyyan keenya warri gartee biyyootan biraa jirtan Bahareenii fi Omaanii fi akkasumasan Kuwaitii fi kana keessa warri jirtan wanni dhadhageessan ni jirti yoo jiraatte meenuu ibsa. Sagaleen dhageessan ni jirti takka immoo ibsi gartee oduu irratti TV biyyattii irratti dhoomuun oollu jaanii gartee ummataaf ibsi godhan ni jira. Maaliif biyyootan Arabaa kuni irra hedduun siidhaa wal bira wal dhiyoodha. Ammaasis duro dursoo gartee akka gartee Qataaritti godhame kana duro miidiyaatutu ummatatti hima ummanniinis gartee akka quba qabaatu akka bikka takka irraa if eegu keessaafuu bikka gartee kaampiilee bikka mootummaadha kana irraa gartee akka if eegan jechuu. Yamanummaa hojii siidhaa guutuutti eegaltee jirti. Yamaniif ni ta'a Yamanummaa bar dubbiin ta Yaman tunii fi ammaasis warri gartee access of resistance laal Iraan ammallee hin tuqamne waniin isiniin jooftan Iraan ammallee hin tuqamne lola kanarratti Iraan waa takkallee gartee amma dura sochiin isiin goote guddaan hin jiru. Iraan ammallee ummata gartee access of resistance warra jettuun warra gartee akka Hizballaa fa'a warra gartee akkasumasan Hamas kanaas warra Yaman warra Huzii kanaas akkasumasan warra biraatis kan gartee Iraaq keessa jiran humnoottan gurguddaa qabdi Iraan warra lafaa jechuu. Jara kana hunda lolarra jirraatiti nu dirmadhaadhaa hin jenneen amma dura beekaa. Jarreen kun hundinuu warra qophaawee lubbuu isaaniif kennuudhaaf keessaafuu gartee Ameerikaa fi Israa'el tana harkaa barbaadan warra kana hundaatu qophaa'ee eeggachuu jira. San qofadhi sanillee irraa dhiisa inumaatu gartee Chaayinaadhaa fi Raashaa warra gartee isin gargaarra jedhanii gartee kanatti Iraan tana za'aa meeqa gaafachaa jiru kanaanu gargaarsa ammaan tana hin barbaannu jechaanii jiran. Iraan akka gartee Israa'el underestimate gootee nuti misaayilaan dhooyinetti gartee dhukkeetti kaafnee akka isaan dhufanii gartee nagayaan harka nukkannatan goona jedhanii itti tattaafachaa jiran kanaa miti. Ilaamaan tana Iraan karaa lolaatti gartee as garagaltee waraannan isiidhaa karaa lolaatti gartee as garagalchine. Waraannan isiidhaa akka jirutti biyyasii keessa jira. Biyyasiitirraa ala immoo warreen gartee access of resistance kana bikka hundarraa waan qabduuf jecha ammallee gartee karaa lolaatti hoo achi garagalan taate Iraan lolaanis akkasumasan gartee gargaarsa waraana biyya alaa jiru qabaachuudhaanis mootummaa Ameerikaatii fi Israa'el tana daranuuti gartee itti jabaachuudhaa teessi. San gubbaarraan warri gartee Huziidhaa ila ammaan tana gartee Iraaniin nutis gartee nu yaamaadhaa lolatti ajaja nurti kannaadhaa jechaanii jiran. Iraan maal jette? Warri Huziidhaa waan fedhan haa godhanii nuti immoo ajaja tokkollee ittiin kanninu jechaa jiran. Warri Huziidhaa daranuu gartee ajaja Iraan irraa barbaadan. Akkanumatti gartee namni fedhe warra Iraan lolaan moo'uun hin danda'a jee kan gartee dubbatu yoo jiraate
ifitti gartee warra ibsobaa jiru warra dhugaa ifitti himutti hin jirre. Seenaanis akkasuma jetti. Seenaanis akkasuma jetti. Tanaafi waraanni isaanii gartee akka malee qophaa'anii akka malee disipiliin ta'anii san gubbaarraan lola gartee biyyoottan Arabaa kana biyyoottan gartee akka Siiriyaatii fi biyya gartee akka Libanaanii fi akkasumas Yamanii fi kana hunda keessatti Iraaq illee waraannan Iraan kun hedduutu keessa ture. Ammallee keessuma jiran. Karaa gartee akka advaayizaroota, karaa gartee akka warra jeneraalota, warra gartee gurmuu adda addaa warra gaggeessutti ni jiran biyyoottan kana keessa. Akkasumas sanitti waraana hedduu oomishachaa jiraniis. Okay, karaa itti aantuun toopikni itti aanu Iraan. Strait of Hormuz bikka jaaniin tana ni cufammoo akkamii gaafin jettummaa Ameerikaa akka malee rakkaa jirti. Akka malee rakkaa jirti. Strait of Hormuz bikki jaaniin baharri kuni bahara gartee biyyoottan Arabaa kun innawaa Suudillee jii Qataar jii akkasumasan biyyoottan biraatis Iraaq illee jii gaaza gartee Strait of Hormuz kana keessaanii gabbaasanii gurguratan gaaza isaanii addunyaarra dhiheessan. Bikki tuni ikonomii addunyaatiif akka malee jabduudha. Bikka kana gartee guyyaa kaleedhaa paarlaamaan Iraan akka guutuutti cufan irra walii galanii jiran. Garuu paarlaamaan gartee warra kaawunsilii isaanii oliitu jira. Kaawunsiliin isaanii olii kun gartee akka approve godhan qofa barbaadan. Paarlaamaan irra walii galanii jiran. Achi booda gartee wanni paarlaamaan irra walii gale kaawunsil jaaniini warra gartee ayatullaa jala jiru jechuu. Warra san bira deeyti. Warri kun gartee yoo irra walii galan taate guutuutti hojiirra ooltii jechuu. Achi booda gartee warri wataadara bikka san guutuutti dhaqanii cufan. Yoo wanni kun gartee kan hojiirra oolu taate, kan cufamu yoo taate, ikonomiin addunyaadhaa akka malee jijjiiramu ta'a. Akka malee rakkoo hamtutu addunyaa tana guutuu qabachuu ta'a. Tanaafi guyyaa har'aatii fi halee jidduutti mootummaan Ameerikaadhaa hoggumee Chaayinaatti bilbilanii Chaayinaan akka gartee warra Iraan kanatti dubbistee waan kana akka hin cufne. Strait of Hormuz kana akka hin cufne gaafachaa jiran. So wanni kun gartee ikonomii addunyaatiif jabeenya bira dabartee Iraan hammam takka gartee akka gartee waan qulfii harkaa qabdu. Qulfii gartee guutuutti gartee addunyaa tana hafuuratti kutuu dandeessu. Harkaa qabdu nama agarsiisa. Kana odoo beekaniiti Ameerikaanis akka gartee irratti Iraan waan kana irra godhuu dandeessu ni beekan. Saniifi gartee bikka kana ni dhooyna. Isin ammoo daddafaaticha keessa gartee waan qabdan baafadhaadhaa jaanii itti himan jechuu. San akkasii beeka. Gama haaniin biyyootan gartee akka Chaayinaatii fi akka Raashaadhaatis as keessa humna isaanii gartee tan gartee yeroo ammaan tana dabarte tana addunyaa tana irratti humna isaanii hammam takka influence godhan laal. Hoggaa gartee akka manguddootti gartee dhuftee biyya walloltu kana jidduutti hogguu dhuftus ati daranuu dhageettii argatta. Daranuu gartee amma Raashaanis daranuu dhageettii argachaa deemu jirti. Chaayinaanis akkasuma sanitti dhageettii argachaa deemu jirti. Beeka lolluu kun ammaas yoo jabaatu taate Chaayinaa fi Raashaanis Iraan deeggaraniituma lola kana seenuu barbaadan. Inumaatu yoo hin seennellee taate meeshaalee waraanaa ni geessaniif. Chaayinaan duruu geessuuf eegaltee turte. Chaayinaan duruun akka gartee Ameerikaan jettutti xayyaara gurguddaa 3 torban dabree kana keessa Iraaniif geessitee jirti. Ammaas hogguu gartee xayyaarota kana fuudhanii Iraan geessan karaa isaan irra deeman laala. Karaan isaan irra deeman
xayyaarota kana gartee hogguu xayyaaronni kuni chaayinaa irraa ka'u karaa gartee neezerlaandii dhaqa jaaniiti taagii neezerlaandiin biyya isaaniitti irraa baasan xayyaara akka gartee warri gartee basaastonni addunyaadhaa kan gartee waan chaayinaan gootu kana jala deemee hordofu xayyaarri kuni neezerlaandii deemaa jaanii akka isaan quba qabaatan godhaniiti baasan hoggaa deemee gartee shirshir je'ee karaa gartee samii tana gubbaarra deddeemee sa'aa meeqa biyyootan adda addaa bira dabree gartee shirshir je'ee booda taagii xayyaara gartee teel nambara isaa guututti irraa cufaniiti dhooysanii akkasitti gartee Iraan seenee jechuu hogguu seenu akka gartee warri chaayinaadhaa meeshaalee waraanaa Iraaniif geessaa jiran achirratti ifa taateef kana duraanis gartee wanni dhooysaadhaa hin jirtu garuu immoo meeshaa waraanaa gartee geessuufiin waan haaree hariiroo ni qaban chaayinaa fi Iraan jidduu ammas gama kaaniin ikoonomiin gartee chaayinaadhaatii fi Iraan tuni dur karaa gartee Ameerikaan gartee chaayinaa irraas sanction waan jaaniin kaayaati akkasumasan Iraan irraas yeroo dheertuudhaaf sanction jaanii gartee yoo xiqqaate amata 30 dabre kana keessa hogguu hunda gartee Iraan tanarra sanction kana numa kaayan qaqqabbii waan jaaniin kana numa godhan Ameerikaan gama kaaniin chaayinaa irraas kaa'aa jiran yeroo adda addaatti jarreen kun immoo gartee ikoonomii isaanii tana sanction kana jalaa baasuu barbaadan beeka kuni istiraatejii isaanii kan long termiidhaati long term istiraatejii chaayinaa fi Iraan akkasumasan raashaallee jechuu dubagaa kana jijjiiruudhaaf duraan meeshaaleenii fi gaazniin kun gartee biyya chaayinaa biyya Iraan irraa markaba irraan deemeeti akkasitti biyya chaayinaadhaa hogguu dhaqu guyyaa 40 karaa kana deema markabni gurguddaan ba'aaraa kun ammaan tana chaayinaan baabura gartee biyya siitirraa Iraan dhaqu tolchaniiti baaburri kuni torbaan dhufu hojii eegan tanaas beeka wanni kun hundinuu walitti hidhaadha beeka poolitikaan gartee akkana deema walitti hidhaadha lola kanaa wajjinis walitti hidhaadha amma gaa markabni kuni wanti baaburri kuni lafarra deemaati chaayinaa irraa Iraan dhufa Iraan irraa chaayinaa dhaqaa jechuu markabni kun amma gartee waan dur Iraan irraa ka'ee chaayinaa dhaqu kan gartee guyyaa 40 karaa kana deemu amma fuudhaniiti torbaan lama keessatti guyyaa 10 keessatti guyyaa 16 keessatti akka dhaqu godhaa jechuu ikoonomii gurguddoo gartee addunyaa tanaaf guyyaa yoo xiqqaate torbaan lama gartee irraa hambisuu jechuun hammam takka gartee meeshaaleen tuni daddaftee bikka san deeyti hammam takka ikoonomiin isaanii irraa faayidootii jechuu kana quba qabaadha ammaasi san qofa odoo hin taane markaboonni Ameerikaa gurguddaan baharra jiru markaboota gartee Iraan irraa deemu kanaa fi akkasumas chaayinaa irraa ba'u kana karatti dhaabanii hin rabbashan saankshiinaatu as jira jaanii gartee bika gartee markaba itti dhadhaaban kan akka gartee kaanaalee adda addaatti dhaabanii gartee wanni isaan fattishan hin jiru jechuu isinii galee ammaantan kanaafi gartee lolluu kuni qabxiilee adda addaa qaba wal keessaa kana hunda gartee balleessuu barbaadan markabni gartee karaan baaburaa sanis akka hin jaaramne akka gartee hojiirran oolle ni barbaadan jeequmsi karaa sanis jiraachuu qaba garuu isaanii oli karaa addaatiin tolfamee karaa kanas gartee dhaqanii Ameerikaan markaba waraana siidhaa karaa san geessitee eeguu hin dandeessu walii booda akkuma gartee chaayinaadhaa fi Paakistaan hariiroo addaa qaban ikoonomiidhaanis akkasumasan xayyaaraanis ni adataniimi yeroo dabartee hogguu gartee hindiidhaa fi Paakistaan wal lolan xayyaarota gartee akkasitti waraana hindiidhaa takka immoo wanta raadaara gartee waraana hindiidhaa akkasitti duraa kukuffise san chaayinaatu kanneef Paakistaaniif akkasumasan xayyaarota waraanaa haaree gartee kan jeettardii kajaaniin kan amma addunyaa irratti gartee xiqqoo malee tokkoffaadha yaamee beekamu
Chaayinaan Paakistaanii kanniteef jirti. Akkasuma san ammallee ganaa xayyaarota akkasii 50 kannuuf deemti jedhanii odeessaa jiran. Kuni gartee haalata addunyaan warra isii hojii dhaabbatu. Akkasuma sanitti humna siidhaa tana gartee bikka lamatti adda baasanii wal hordofaa jiran jechuu. Yaanni dur gartee Ameerikaan gaggeessaa jirtu san amma gartee warri gartee dur akka malee rakkachaa jiru. Rakkoo tana keessaa bahuudhaaf karaa adda addaa tolfachaa jiran, irratti hojjechaa jiran, akkasumatti maasis jalaa bahaa jiran. Saniifuu Ameerikaan gartee hamma dandeessu lola rabbanuu. Hamma dandeessu markabaan deemtee karaa misaayiliin adda addaatiin dha'uu. Kuni gartee eega gartee nama tokko akka feetetti gartee kontrol godhuu hin dandeenye karaa kanaan jeequmsa adda addaa irratti oofu. Ammas namni hedduun gartee akka odeessaa jiranitti markaboonni lolli gartee guddaan Iraaq miti Israa'el karaa gartee Iraan kana oofaa jirtu kana Ameerikaan gargaarsa godhuu bira dabarteeti yeroo takka xayyaarota Ameerikaatii kadhawaa jiru yaanii dubbachaa jiran. Kana gartee ani waannin dhibbatti gartee konformi godhee irraa dubbadhuu hin jirtu. Ammoo yaada akkasiisan hedduudhaan arkee jira. Xayyaarota Ameerikaatu akkasitti gartee Iraaq irraa karaa Siiriyaatiin Iraan tana dhawaa jira yaanii dubbachaa jiran. Cinaan isaanii maasis biyya gartee Qataar tanafarraa gaaza guuttatee haa. Saniifuu Qataar gartee akka gartee fadhinnaa siitti nuti gartee badii hin balleessine jechuu hin dandeessu. Maaliif markabni bikki gartee waraanni Ameerikaa guddaan achi jira, achirraa immoo xayyaaronni gartee lolaa dhufee achi gaaza guuttatee deema. Kana warri Chaayinaatis ni arka, warri gartee Raashiyaatis ni arka, akkasuma san warri Iraanis ni arkan saatalaayitiidhaan. Saatalaayitiin ifatti si garsiifti. Xayyaarri lolaa kun karam deemaa ni beeyta. Raadaaraan ni ilaalan. Saniifuu wal sobuu hin danda'an jechuudha. Akkasi. Okay, topica itti aantutti dabarraa. Isinii galee jira miti amma wanni gartee tan Strait of Hormuzin gabaabinatti gaazni gartee karaa biyyootan Arabaa san keessaa bahee gad deemu karaa addunyaatti jechuudha. Guyyatti gartee biiliyoona tokko oli jaaniti shalagaa jiran. Saniifuu addunyaadhaaf akka malee kufaatii jabduudha. Yoo gartee gaazni bikka sanii dhaabbatu taate. Yoo gartee warri Israa'el waan godhaa jiran kana hin dhaabne laal wanni gartee amma warri foreign ministertichi Iraan arraan tana maal jee Israa'el nu dhawaa garuu immoo nagee barbaaduu hin dandeessuu jee. Yoo gartee haan gattaanii haasa'u godhuu barbaadan taate dursoo nu dhawuu dhaabuu qabanii jee. Kuni haqa jiru. Garuu immoo warri Israa'el warra gartee dhawuu dhaabuu miti. Hin beekan gartee waan takka kufnee jirraa jechuu tana hin beekan. Ammoo akka malee kufaa jiran. Akka malee. Wanni isaan kufaa jiraniif takkaa biyya akka Iraan kana wajjin lola jabaa seenanii hin beekan. Yeroo hunda namni isaan wajji wal lolan ijoollee xixiqqoo dhalaa ummata gartee nyaata barbaadu. Warra biraa immoo sammumarraa dhaqanii dhawanii gartee akkasitti biraa deebi'an. Ammaan tan ammoo warra gartee mana isaanitti dhufee isaan dhawutu jira jechuudha. Karaa kanatti gartee lolli isaanitti adda ta'ee jira. Lola akkanaa kana hin danda'an. Ammaas biitti isaanii biyya xiqqoo sani. Biitti xiqqoo san misaa'ila tokkootutu gartee girgirii ajaa'ibaa isaan keessa godhaa jechuudha. Irra deddeebitee barreessu jirta. Gaafii qabdaa? Abdi gaafii qabdaa? Gaafiin ta'e maali?
irra deddeebitee barreessaa jirta. Ayyee barreessi gaafite ni ilaala barreessi. Maaliin irra deddeebi'a? Lakki lolli gartee ammaan tanaa kuni ijoollee teenya gartee tan biyya Arabaa jirtus hedduu isaaniititu rakkachaa jiran namatti dhageeffama. Isaanis gartee bikka jiranitti ifeeguu bikka adda addaa gartee akkan dheeyne keessaafuu bikka gartee akka kaampii waraana Ameerikaatii fi akkasuma sanitti bikka gartee akka waraana biyyattiidhaa ofisoota gartee ofisoota gurguddaa biyyattiidhaarraa akka ifeegan naannoo sanirraa. Maaliif amma Qataar faan gartee yoo Iraan hojii daddaftee nageessiidhaa hin buufanne takkaa immoo nuti isin hin dhoownu jetteeni gartee yoo duran baane takka akkaataa gartee karaa manguddooni beekan isaanu gartee Qataar namni isin itti qaceolotti dhiyaatu Raashaa faadha. Raashaa hojii gartee daddafanii karaa kan akka malatti godhan yoo gartee hin goone taate wanni arraan tane Iraan goote kuni misaayil baatirii isaanii duraa dadhabsiisuu qofa malee arra ni dhooyina jetteetii miti wanni Iraan darbite. Wanni Iraan darbite hammam takka gartee misaayilota keenya kana firraa eeguu danda'an laaluudhaaf jecha jaaniiti waan ergan kana erganii jiran. Kana jechuun dha'uudhaaf deeman jechuudha miti beeka. Humna isaanii laalu jiran. Akkuma gartee ummata Israa'el kana godhan dura dursoo misaayilota dudullacha ammaasis hedduu bikka takkatti itti erganiiti baatirii isaanii kana gartee overheat godhanii akka baatiriin kun respond godhuu dadhabe. Deemee gartee misaayilota kana dha'uu dadhabe. Hagguusan misaayilonni Iraan kun gartee bira dabreetuma waan kana bira dabreetuma akkasitti gartee ganda dhadhawaa jechuudha. Bikka dha'uu barbaadisan dhadhawa. Ammaa Israa'el keessa yoo laaltan wanni gartee sistemni baatiriidhaa san guutuun isaa bar torbafaa qabanii adda addaa jechuudha. Qabuu dadhabee jira ammaan tana. Iraan amma bikka feete dhoyti. Akkasuma amma Qataaris gartee wanni amma arraan tana Qataarii godhan laaluu jiran gartee humna isaanii hammam takka Qataar firraa dhorkuu dandeessi laaluu jiran. Ammaas teknooloojiin ammaan tana hogguu misaayil ergite bikkee ergitee gartee dha'u kana hunda si garsiisa ni arkan warri ergu kun. Ammoo warri gartee obboleeyyan keenya bikka gartee biyya akka Bahareenii fi biyyoottan naannoo san jirtan Omaanis haa taatu ifeeguun hedduu barbaachisaadha. Irra deddeebi'ee wanni isinii musaani. Maaliif misaayilonni kunii fi takka ammoo baatiriin isaa san gartee bikka fedhetti bu'uu danda'a. Akka kan guyyaarraan tanaa kaniin an arkee reefuun tana gartee galgala kanaa jechuu. Kan galgala kanaa kan Qataar san karaa faarratti bu'aa ture karaa walakkaa. Kan baaraqee jechuun bahee gartee odoo samiitti ol hin ka'in baaraqee dhufee gartee kana shirjeetuma karaa rafaa bu'aa ture. Bikka adda addaa mana namaarrattis bu'uu ni danda'a. Bikka hojii irrattis bu'uu ni danda'a kana beeka. Saniifuu gartee hubannoon hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaan tanaa gartee bikka deemuu qabdanii fi takkaa immoo yoo gartee bikkuma teessan caljettanii teessan bikka hojii taatus achuma taa olii gadi hin deddeemina hanga gartee dubbiin tuni karaa tokko baatu. Kan Saawudiidhaatis akkasuma sani. Kan Saawudiidhaatis Saawudiinis gartee amma dura xayyaaronni Ameerikaadhaa achirraa ka'ee dha'uutti hin jiru Iraan. Wanni immoo Saawudiin godhaa jirtu airspace isaanii itti dhiisaa jiran. Airspacein Saawudiidhaa itti dhiifamaa jira. San gaariidhaa miti isaaniif. Saawudiin ammaasis mootummaan Iraan tun akka garagaltuu barbaaddi. Kuni ifa. Afaaniin gartee hin dubbatan malee mootummaan tuni akka garagaltu. Wanni gartee akkasitti Donald Trump maallaqa dilasan maallaqa gartee toora doolaara tiriliyeena tokkoo fi cinaa Saawudiin gartee
isaa kannite takkaa'u investii Ameerikaa goone jettee maallaqa jala san ganneeyxeef Ameerikaa jaalatteetii fi miti. Hammam takka akka mootummaa Iraan tana jibbaniif. Tana beeka. Hammam takka akka isaan mootummaa Iraan tana jibbaniif. Mootummaa tana garagalchuu barbaadan. Amma inumaatu arraan tana faa mootummaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump wanta gartee isiniin garsiisaa. Waan ajaa'ibaati gartee. Wanni kun gartee guututti sila naan seenu malee guututti gartee wanni inni jechaa jiru yoonni qophaasaa iskiriinshaatii godhadhe. Oo kanaamti. Okay. Barruun Donald Trump taas jirtu tuni gartee ilaamaan tanaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump regime change goonaa je'ee dubbachaa hin turre. Nuti nuclear akkuma gartee khaleellee oduu keessatti isiniime mootummaan Ameerikaadhaa nuti Iraanii wajji wal lolaan jirru. Nuclear Iraaniiti wajji wal lolaa jirraa jechaa jiran. Bar tapha ijoolleeti yaa. Ijoollee kas jaabar. Ani firraan si dhorka obboleessa keetii jechaan si dhiise akka jaanii gartee dur wal sodaachisan takka ni yaadattaniimi. Ani firraan si dhorka garuu obboleettii jetteeti jechaan si dhiisa. Isinii galtee? Yaa tapha ijoollee jechuun. Wanni Israa'el godhaa wanni Donald Trump jechaa jiru sani gartee. Iraan nuti Iraan dha'uudhaaf hin deemnu garuu immoo nuclear isaanii dha'uu deemna. Maal jechuudha? Maaltu adda baase Iraanii fi nuclear isaanii? Garuu immoo Iraan nuclear hin qabnu nuclear jaaruttis hin jirru jaanii ifa dubbatanii jiran. Jechoota kana gartee amanuttis hin jiran mootummoonni Ameerikaatiif Israa'el. Isinii galtee? Waan walitti hin deemne waan faallaadha. Saniifuu amma suutatti pirezidantiin Ameerikaa kan duraan gartee nuti ani pirezidantii nagayaatiin tahuu barbaadaa Lola gartee biyya hundaa godhuu hin fedhu inumaatu Ameerikaa lola keessaa baasee nagayaan uumuu barbaadaa jedhee dubbachaa ture. Pirezidantii saniitu arraan tana maal jaa regime changing jechi jedhuun kun gartee political correctness-dha qabaa takka immoo jecha gartee silaa gartee jechuu hin qabne garuu immoo hojiidhaan gootu takka gartee jecha badaadha jechuun nurra hin jiru ammoo hojiidhaan goona waan jaan takka gartee waan akkasiisan oofuu barbaada. Tapha ijoolleedhaa jechuudha. Inumaatu gartee nuti yoo Iraan laalama wanni barruun amma inni as barreessituun gartee make qubni qiyyeessee jira. Okay. Laal make Iran great again jeetiti barreesse. Akkuma gartee amma dura make America great again jechaa ture san amma make Iran great again hogguu jiru. Mootummaa Iraan tana yoo warri Iraan kuni nagayoo barbaadanii waan nuti jenneen hin fudhanne wanni isaan jaaniin maal nuclear keessan nuclear kana gayaa kana dhiisaa misaayilota keessan gurguddaa san nuuqannaa dhabaadhaaf irraa akka gartee walii booda Israa'el hin dhoyne barbaadanii beeka. Israa'elis akkan dhoyne ammaasis kaampilee Ameerikaa tan akkan dhoyne kana qofallee odoo hin taane biyyoottan Arabaa kanallee akkan sodaachisa. Iraan takka immoo biyyoottan Arabaatis sodaachisteen beeytu. Kaampilee Ameerikaa tanas ni dhoowne jettee hin jirtu. Inumaatu gartee Israa'elis yoo Israa'el ifi gartee Israa'el Iraaniitutu lafarraa nu fixaa saniifuu gartee Iraan tuni nuclear siidaa dhabuu qabdi misaayilis dhabuu qabdi jaanii dubbachaa jiran. Ila ammaan tanaa gartee wanni Israa'el akka malee itti wal nyaachaa jirtu keessaafuu gartee intelligensii hagaggeessu Mossad dura taa'aadhaa fi warri gartee foreign policy committee tan gartee Knesset keessa jirtu wallolaa itti jiran akkamitti Iraan humna dila kana odoo qabdu ati nu dhooytaa jaaniiniti intelligensiidhaan lolaa turan akkamitti hin beeyne ati Mossad gaggeessaa Iraan humna jabduu tana misaayila guguddaa kana akka isin qabdu akkamitti hin beeyne jaaniini isaan lolaa turan. Kun hundinuu maal isin garsiisa? Guutuutti mootummaa Iraan tana garagalchanii akkasitti gartee misaayilota isaanii harkaa guuranii achi booda gartee akka Siiriyaa tanatti gartee akka isin lafatti gabbuutee qullaa taatee jiraattu godhuudhaaf.
achi booda hulii booda akka isiin humna noorre godhan jechuudha. Akka isiin biyya taatee humna siidhaa hortee hin guddanne. Kana wanni isaan barbaadan. Saniif gartee Donald Trump guyyaarraan tanaa oduma gartee dhiibamuu oduma if dhiibuu ifatti as bahee gartee inumaatu gartee regime change tanaa yoo goone maali yoo gartee Iraan tuni guddina siidhaa gartee warri ammaan tan aangoorra jiru guddina Iraan yoo kan hin feene taate nuti gartee guddina siidhaa godhuu fi qabnaa yaada jiru dubbachaa jira jechuudha. Kuni guutumaa guututtu karaa gartee lolli kun deemaa jiru durarratti isinii maatiin ture. Torban dabre keessa isinii maatiin ture. Wanni Ameerikaan barbaaddu regime change. Wanni Israa'el barbaaddu regime change. Regime change mootummaa Iraan tana guutuutti hombalchuudha. Wanni gartee arraan tana ammoo biyyoottan Arabaa kun hundinuu bikka takkatti gartee karaa tokkoon afaan tokkoon balaaleeffannaa cimaa gartee Iraan irratti wanni godhaniif waaniin isinii himaa ture sanii jechuudha. Biyyoottan Arabaa kun guutuutti Israa'el deeggaran. Ameerika deeggaran. Namni irra hedduun gartee ummanni kun islaamaaf hin dhaabbanne jaanii dubbachaa jiran. Inumaatu yoom dubbachaa jiran gaafa gartee lola Falastiin kana amata lameen deemaa jiru kana ka ummanni gartee akkanatti guyyaa irraa dhumaa jiru ka ummanni nyaata waan nyaatu hin qabne ummanni islaama jechuudha. Mootummoonni Arabaa kun takkaan isaanii balaaleeffachaa jiran. Afaaniin karaa UN'tiin dippiloomaasii waan adda addaa ni godhan. Garuu ammallee gargaarsa nyaata yaanii gartee nyaata gargaarsa ummata kanaaf ergaan jiran. Dawaa haakimaa gargaarsa yaanii warra Falastiin kanaaf ergaa hin jiran takkaan isaaniitu. Inumaatu gartee biyya gartee akka Ijibti keessatti faranjoota biyya alaatirraa dhufee gartee achitti gartee akka aktivistii tahanii bikka san gartee boordara Ijibtiin cuftee gartee akka nyaanninii fi dawaan karaa gartee uummata Falastiin kana achin dabarre dhoorkaa jiran. Waraanni guruppii itti tolchaniiti mootummaan Ijibtiidha warra kana gartee akka bikka san dhaqanii tuman godhaa turan. Viidiyoolee akkasii san gartee yoo argitan hin beeku warra aktivistoota kana gartee akka malee rakkaa jiranii jechuudha. Wanni deemaa jirtu kana hunda gartee walitti idaatee hogguu laaltu. Namni tokko gartee kan politikaa ammaan tanaa kana understandis hin goone kanuma gartee hara tokkoon ija takka qofaan waa laalu jechuudha. Jarri kun bar biyyoottan islaamaatis hin jaa amma warri gartee akka biyyittii Saawudiitii fi warri gartee Miidilisti jiru kun irra hedduun isaanii. Biyyittii islaamaa taatee yoomi Israa'el wajjin ajendaa takka qabaattee Israa'el wajjin gartee waan takka godhan Ameerikaa wajjin waan takka qabaattee yoo Ameerikaa wajjin waan takka godhan oduu ummanni dilli kun beelawaa jiru jechuudha. Guyyaa kaleedaan yaadattaniimi nama 100 ol bar bikka nyaata namni fudhatutti nyaatinni bikka kana amma duraas godhanii turan guyyuma 3 dura nyaanni bikka kanatti isinii kan nama achi dhaqaa nyaata fudhadhaa yaanii ummata text message itti erganiiti warri Israa'el kuni hogguu gartee ummanni text message saniin bikka isaan ja'an san hogguu dhaqan achitti gartee akkasitti misaayiliin dhawan jechuudha. Yeroo takkatti nama 50 fixan dheengadda guyyaa kaleedhaa yoo xiqqaattee nama 100 ol fixan dheengaddaas akkasumas nama 100 ol fixan. Namni irraa dubbatu hin jiru amma gartee namni ijji namaa hundinuu lola kanatti as garagaltee jirti. Ummata Falastiin ammoo fixuu hin dhiifne ilaamaan tanaa fixuutuma jiran halkanii guyyaa fixuutti jiran.